كابجمتوتا في دقيفتوتا هردفتوتا الراديو داندياكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكلاكم سبيا كينا تودو كينا غيار دا قران دا دقدمي سدي براكم على مافكودان ويا جماعة غيار دا نودا كبدي كبني دا نجرام ودوان غيار دا كان نسنيف دبس عنو بلس كيسان حمزة بورناتين لبسي يرو مدما سغلي چالما رگاي جچودان موتمان اباي ري لبسوسي لبسين كن سغلي چالما دان اكاي رگاس فمين كمير كناي في سغلين بكبوتتا اكا حتمي بكميم مني بكبوتو متى لبسي يرو مدما من مري منستروتا قران دلجا بركم لما افكران كان جيوتا جافترو رگاس سي اكتري غباسون كين نياده تمام Guyya seena qabeessa gurraan dhala 23 bara 2010 guyyaa har'aa manni marii bakka bu'oota uummata sagalee caalmaadhaan labsii yeroo muddama kan dabarsanidha jedhamus labsiin yeroo muddama kun akka qabiyyee seeratti akka hin dabarfamin saaxilamee jira akka miidiyaaleen mootummaa kallattiilee adda addaan gabaasa turanitti sagaleen kenname sagalee 346 deeggarsa sagalee mormii 88 fi sagalee caaleensaa 7 kan raggaasifame ta'us kallattii gulantaa seeratiin labsiin kun kufaa akka beekame jira miidiyaaleen mootummaa kan akka faana fi akkasumas kallattii toora feesbuukii bakka bu'oota mana marii paarlaamaa biyyaalessaatiin dura irratti labsiin kun sagalee caalmaa 346dhaan darbee jira jechuudhaan miidiyaalee mootummaa irratti gabaasaa kan ture yommuu ta'u darbee jira jechuun toora feesbuukii isaanii irratti kan gabaasaniif akkasumas miidiyaaleen mootummaa kan akka EBC faana OBN hundi isaanii sagalee caalmaadhaan 346dhaan labsiin kun darbee jira jedhamus booda irratti labsiin kun kallattii gulantaa seera sagalee 346dhaan akka hin dabarre wanta beekif toora feesbuukii isaanii gobbatti lakkoofsicha gara sagalee 395tti jejjeeraniiru beektonni seeraa sagalee kenname qeequudhaan sagaleen kenname sagalee 346 kan raggaasifame san wixileen labsii yeroo muddamaa sagalee deeggarsaa lama sadaffaa waan hin argatiniif ija seeratiin kufaadha jechuudhaan ibsaniiru wixileen labsii yeroo muddamaa lakkoofsima mootummaan ibseenu hin dabarre kan jedhan yommuu ta'u hayyoonni seeraa akka abbaan dura waltajjii paarlaamaa irratti ibsanitti har'a miseensota paarlaamaa walii gala 547 keessaa namoota 537 qofattu argame kana keessa miseensonni 346 qofattu labsicha akka darbu sagalee deeggarsa kenne labsiin kun darbuuf miseensota guyyaa har'a argaman walii gala 537 keessa sagalee deeggarsa lama sadaffaa sagalee 358 yookaan teessoo paarlaamaa walii gala 547 keessa sagalee deeggarsa 365 argachuu qaba ture sagalee mana marii paarlaamaa biyyaalessa keessatti obbo Aduulaa Gammadaa dubbate kallattii toora OMN dhaqqabe akka armaan gaditti isin dhageessifna የኮሚሽኑ አባላት በአጠቃላይ 8 አባላት በህይወት ያሉ በተለያዩ ምክንያቶች ምክር ቤቱ ስራ ላይ በጠቅላላ የማይገኙ ቀንሶ የምክር ቤቱ አባላት አሁን ያሉት ማለት በአጠቃላይ ያሉ ምክር ቤት አባላት 539 ነው ከዚህ 539 በአዋጁ መሰረት 2/3ኛው አሁን የተገኘው የድጋፍ ድምፅ 346 ተቃውሞ 88 ድምፅ ታቅቦ 7 ነው አዋጁ በ2/3 ድምፅ ተደግፎ አልፏል akka obbo Aduulaa Gammadaan sagalee uummata keenyaa saamu bareetti guyyaa har'asse sagalee inni dubbatee fi lakkoofsa inni waamedhaan labsii yeroo muddamaa kun akka darbuu hin dandeenye hayyoonni seeraa gulantaa seeraadhaan kan mormanii fi labsiin kun ammas darbuu hin danda'u kufaadha jechuun beeksanii jiru labsiin kun darbuudha fi sagalee 346 osoo hin ta'in sagalee 358 yookaan sagalee 365 osoo hin argatin Abbaa Aduulaan labsichi sagalee caalmaan darbee jira jedhee labsee jira akkasumas miidiyaaleen mootummaa kallattii hundaan labsii yeroo muddamaa darbee jira jechuudhaan koreewwan qindeeffatan hunda hawaasa keenyatti ibsaa jiru
qaamonni OPDO guyyaa har'as irra caalan isaanii kan ummata isaanii gananii fi kanaan duras korojoo ummata keenya akkuma saamaa turan guyyaa har'as abba duulan korojoo saamuudhaan bakka san kan taa'e guyyaa har'as sagalee bakka bu'oota ummata saamee jira. Akka heera federaalawatti keeyyata 93 lakkoofsa lamatti sagaleen caalma lama sadaffaan kan herreegamuu qabu sagalee teessoo waliigalaa paarlaamaa 547 ta'uu kan qabu yommuu ta'u lama sadaffaan sagalee kana 547 365 yommuu ta'u akkaataa keewwata 58 immoo harki lama sadaffaan miseensota guyyaa har'aa argamanii 537 immoo 358 yommuu ta'u sagaleen argame immoo 346 labsii kana dabarsuu hin danda'u. Karaa isaan kaawwatan karaa lamaanuu wixinee labsii yeroo muddamaa kun sagalee deeggarsaa lama sadaffaa kan hin argatanii fi sagalee 346 qofa argateedhaan kan hin dabarre fi kufaa kan ta'uudha. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa qeerroon keenya biyya keessatti bakkuma hundatti argamtanitti yeroo ammaa kanatti labsiin yeroo muddamaa kallattii gulantaa seeraatiin ummata keenya irratti labsame wanta hin jirreef akkuma kanaan dura jireenya keessan idilee akka gaggeeffattan dhaamsa dabarsaa tarsiimoon itti aanu maal akka ta'uu qabu hordofaa kan isin beeksifnu ta'a.